Salaam akkam jirtu hordoftoota koo har'ame ganama hamma galgala maal akkan hojjedhu na wajjin ta'a. Guyyaa kana guutuu jechuudha. Asumaanii chaanaala koof warri haaraa taatan seenaa sabiskiraayib godhaa isiniin jechuu jaaladha. Laayik sheer godhaalleeni. Egaa gara galgalaa tariin qaqqabuu minaamin humni maabiraatiin dadhaba'ee gara sa'aatii 5 minaaminan jalqabe for example. Oolmaa kooti jechuudha. Achi booddee biddeena koo shirshirri godhee sharee ka'ee jechuudha. Biddeenaan tolchadhee maabiraatiin bareeda jirti giddu galeessan baay'ees miti xinnaas miti jechuudha. Asitti harkumaatumaan biddeen tolchuu iddoo kana shiroo fi allicaan hojjetadha. Inni istoofin naalaa guggubate ija tokkitti jira ija 5 keessaayyuu iddoo tokkitti kanatti taraa taraan hojjedha jechuudha. Shiroodhaaf hin qopheesse ishii kana. Allichaas dinnichaa kaarotii faana nan hojjetadha. Anyways nafaana ta'aa isiniin jechuu jaaladha. Innaa shidda shunkurtii qollee minaamin isin agarsiise naci shunkurtii itti naqee ture garuu abishiillee itti naqee jira jechuudha. Waan itti fayyadamu sasumaan isin akka itti fayyadamtan yeroo keessan hin beeku. Yoo kaameeraan natiin tolu achi biddeen irraa fudhannaan dhufe kun naala darbee waan ta'eef itti naqeen kaameeraa dhiise. Abishii jechuudha. Itti naqeera garuu isinitti agarsiisu fani malee. Asitti immoo kaameeraan irra saaqamee jedhanii dinnicha kanaan hojjedha jechuudha. Taansee kun haala kanaan qopheeffadhee jira isaa sofuuf bukkeetti. Dinnicha kaarotii wajjin shunkurtii muree jira dhedheerina qullubbii itti naqee jira argitaniitu. Asitti qaaraa fi timaatimiidha. Akkasii kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Asitti illee gashiritti kaameeraa wal keessa waraabe garuu yeroo ni diit godhusi asitti kaarotii jammaree jira mooni. Dura kaarotiin bilchaachuu qaba dinnicha iddoo kanatti biddeen ammoo laxxi irraa gochaatan jira. Mirxi injeera bayyesuus dhugaa waaqa. Hin beekan. Namni warrumti tolfate otoo manuma isaatti illee biddeen akkanaa tolfate. Asuma bichaadhaati immoo yaan jedhinaan. Barana biddeena halaabinneeti. Yeroo baay'ee hin jaaladhani biddeena halaabituu fi nyaadhu. Biddeena halaabinne jechuudha. Achiin mucaa nurkattee biddeen qabe gaa nyaachuu erga jammarte daa'imni waan nyaatu barbaadde miti achumaanii aannan itti naqe. Dhugaa waaqa aannan sana akka waan innaan aannan kunoo yoo guyyaan irra darbe hayeetuun hin ciccitu akkas ta'e biddeenni keessatti jechuudha aannanichi. Bishaanii fi qoba ciccitee jechuudha. Muluma waan bishaaniin gootan fakkaata ciccitaan sama achi keessatti biddeenichi sun baqa summii jedha yookiin hal eenyu loomii qomoxxoxaa loomii waan itti naqxan yammame yeroo ittoo baaftan isa yoo itti naqxan isinii baasa hal isa yennu isa salaaxatti naqxu isa jechuudha. Shiroo asitti irraa fuudhee jira yoo taraa taraadha isiniin jedhee tuman biddeen tolchuu isaan takkeetii irraa fuudhee yoo sila akkaataa itti jedhu bifa lama isinitti agarsiisuun danda'a ture. Anyways akkana isiniin jedhaa. Asitti gaammoo kana booda mi'a sarrabbasheef niqaa waan ta'eef duraa fuula koo waa dibadheeni mataa koos nan miiccadha jechuudha. Har'a mataas nan miiccadha waan ta'eef mi'a dhiqoo osoo hin dhaqin waan godhuun isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Asitti avokaadoo zim jedhee muree harkaan keessa fuudhee fuula bichaan dibadha waan ta'eef mataan dibadhu har'a avokaadoodha mataadha waan hin qopheesse qaba jechuudha. Haala kanaan isa xumuree asitti immoo otoo mi'aan dhiqiin avokaadoo koo fuulee dibadhee talbaan sirreeffadhe mataa kooti jechuudha. Reetii fi talbaan dibadha. Shaashii kana immoo shaashii sanii dhadhuufsa kanan gargar kutee jechuudha shaarbii guddaa. Talbaadha kuni talbaan affeelee adda adda baasaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan gargar baasaa jira. Haala kanaan. Nagubaa jira. Baay'ee ho'aadha. Naaf haa qorru jedheen hititee na haa eegu jedheen amma mi'a dhiqutti jechuudha. Reettis qopheeffadhee jira waan ta'eef. Akka wal harkisu ilaala. Kanaaf itti xuruursa isaaniif fiduu dhaqee si'um tokkoon cuunfa'een baay'ee na gubaa jira.
ho'aadha waan ta'eef anuma kanaan garuu xumuree isa kana qorrisiifadhee naaf qorraamman mi'a dhiqutti waan ta'eef akkasitti kun cuunfaa jira jechuudha. Yeroo qorra baay'ee wal harkisa sirriin argitu boodannaan mataa dibadhu jechuudha dhumarraa. Akkuma argitan ammaayyuu qorraa jira. Otoon immoo bilcheessee too gubaa kana keessaan naqeen achi kaa'ee wal harkisa gargar naan ba'u jechuudha midhaan isaatiif bishaan isaa. Yaa labii ho'aa sanatti gargar baasuu qabdu jechuudha. Wanna gubeef humnaatti bu'ee cuunfaan jiru kanaafin sodaadha jechuudha. Kunoo kana tokko baafadhee burcuqqoo tokko jechuudha. Amma kunoo amma inni naa qorrutti mi'aan dhiqaa jechuudha. Reettis qopheeffadhee waliin makeen bishaan talbaafaan hojjetadha. Amma mi'a koo gadaree kunoo jechuudha. Mi'a koo laxxi godheetan dhiqaa jechuudha. Aduun bu'aa jira akka malee argaa jirtu. Gaaddisni ni ganamaa deemeera. Mi'a dhiqeen ba'a tokko dhiqeen achii deebi'ee mataa koo immoo dibadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan gamiin koo baay'eedha. Takka nan bu'a takka nan ka'a.
Otuman jedhu dhiqee dhugaa waaqa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti mi'a dhiquun baay'ee nama rakkisa. Otoo waan haa xiqqattu boombarraa akka gannamaa buutu ta'e innasuma dhiqattanii ol keewwattu mi'a keessan. Ginacha amma ammas immoo mazabzafaan gadi baasee dhiqawattan isinitti hin tolu. So miicha xumuree yaa'u kaameeraa muluutti isiniin xumurre. Fidadhee dhufe jechuudha hamma talbaa koo akkuma argitanii reettidhaan inni dura isin agarsiise isaanii keessa reettittan immoo isa kana naqee jechuudha amma wal harkisee siraataan jira. Haala kanaan amma gara fuula koo mataa koo dibachuun deemaa jechuudha. Reettidhaan akkaatti wal harkisu. Nakka malee wal harkisu jechuudha. Wal makuu dide. Then mataa koon dibadhaa jechuudha. Mataan kun fuuldurri isaa daa'imni innaan kolfitu hin dhuma jedhanii akka malee caccabe fuuldurri isaa jechuudha. Duubni hin buqqa'a. Zim jedhee buqqa'a malee nan caccabu jechuudha mataan. Innaa mashaallah hangaa kamumaafuu waaqayyo na ulfaatu. Eenyu ormaa ofitti fayyadamnu yoo quufaa ofitti dha'e maleedha. Anyways haala kanaan nan diba jechuudha amma mataa kootii. Egaa walmaan koo kana fakkaata akkuma argaa jirtan. Baay'ee mirxii tokko mataan keessan caccabuun buqqaa'uu waliin qabu jechuudha talbaa yoo fayyadamtan. Gidduu gidduutti yeroo baay'ee ani kan hin fayyadamu avokaadoo fi muuzii fa'ii waan tureef akkanattis immoo mataan akka bakka mataan keessa waliin sesseenne kan ani mamma avokaadoo maaliinis dhiqadhee kondiishinariis fayyadame mataan kun ni bitaa mirgatti darba ni mirgaa bitaatti darba jechuudha yoon filamaa miicadhee jechuudha. Wal xaxa mataan koo gizee hundumaa. Garuu yeroo tokko yoo akkan gootan fileetuma suman sirri kanatti miicadhe sanatu innaan walitti hiikamaa miicadhe wal ciniina jechuudha. Kanaaf kana fayyadamuun qaba jedheen har'aa. እና akkasii kun haaluma kanaan itti dibachaa jira በነገራችን ላይ osoo ganamaa ka'ee amma galgalaa waan hojjetame himame baay'ee ulfaata baay'ee tokko jechuudha. Daa'ima fa'i faana baay'ee tokko ulfaata. Kaameeraadha siraata waraabbachuu hin dandeessanii. Yaa ogaa guyyaan tokko immoo guyyaan firii taatanii manaamna jettan hin jira. An dhugaa dubbachuu fi yoo dhabee miti akkasumattuu nama fiduudha. Namni bakka siin qorti namni jechuudha. Otoo fayyaa qabu namni maana qorasa jedhuun maaf cabbuutti nagalcha waan taane hojjedhee dubbadhee hamaa yaadee jedhee isaanii malee በነገራችን ላይ nama fidadhee hojjechiisuu waan dadhabne. ግን bakka yeroo na barbaachisetti nan fida yeroo kaanitti rakkoon qabu. Kamumaafuu fayyaa nuu qabaasa jedhu yaadeeni.
በነገራችን ላይ እሷም አቺ teessanii mataa keessan as qabdanii achi qabdanii dheeressitaniitti dadhabdanii yeroo biyya galtan ootuma as qabdanii achi qabdanii waan fixu akkamitti akka dhumu waan Israa'elaa beeku jechuudha. Mataan koo yeroo Dubaay galuu kana isinitti himu. Gaa Waaqayyo yeroo baay'ee mataa gadhiisee hojjechuu baay'ee natti hin tolu ta'e hin beeku. Injiru garuu noormaalii toon yeroo sanammaa bilbeenyutu na jalaa bade yaa formaat na jalaa ta'e bilbilli viidiyoo waan hin arge waraabe malee dhugaa Waaqayyo mataan innaan Dubaayitti hin gale kanas ni hin jedhu. Eessaa akka dhufe akkamitti akka margellee baay'ee isaan beeku. Garuu wanti nani fayyadamu achi taa'e inqulaalii nan fayyadama tittuu kana faana jechuudha. Bishaan ruuziin dibadha. Kana malee waan tokko fayyadamu. Qibaatii immoo qibaatii fe'ee walitti haree dibadha jechuudha. Kan fedhe oliiveeraas nan dibadha toon hin miicin dura. Oliiveeraa inqulaalii jedhee itittuu urgoo jedhee walittan daakee dibadhaa jechuudha. Walitti rukutee jechuudha. Maan kan isaa ta'u rukuteen dibadheen sa'aatiin 2 yookiin waan ta'e ofirra teessiseen galgala jechuudha kun. Galgala naan isin jiru fakkeenya sa'aatiin 2 booda nan taa'a manaa miti. Innaa sana dibadhaa 4tti miicadhee 5tti filadhee qorfadheen arrafa jechuudha. Innaa isan dibadhaa kan akka inni margan dhugaa Waaqayyo warumti waan meeqa dibatan akkasitti margu. Garuu Itoophiyaa galee ji'a 4 booda nagaan. Innaa bakka beekan warri dura dhufan mataa kee murtee warri dura na argan jechuudha. Ammaa fi yeroo sana warri na argan jechuudha. Egaa hundumaafuu Waaqayyo guddaadha. Waan nan jiraachuudha. Silaan dhiqadha bakka shaaworiin gala waan ta'eef. Kanaafin gurraacha dibadha uffadhee gaabicha. Bakka avokaadoo baratti nama kara dibadhee murtiidha dhugaa gogaan isaa. Bakka nammoo firiijiin fe'adha hin xumureen irraa nan bitee deemsa. Firiijiin fe'adha fuula guyyaa lamaaf nama ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa fuula koo fi morma koo wal qixan dibadhaa waan hin dibu garuu mormi gurraacha waan ta'eef. Fakkaatan takkaa kuulladheen beeku nyaara koo kana bara amma seemii kabii fuudhee tokkotti nyaara koo yoon kuulladheen fokisaa surmaa jechuudha. Garuu nanni roddoo irraa buqqiseen sarara baasee qal'isan malee an kuuliitti dibadheen beeku jechuudha. Sirreessee miilaan cinis tuqeen beeku sirreessiin buqqisan wajjin jiraata sana nan wal qixxeessa jechuudha. Innaa akkasii egaa chaanala kanaaf haaraa warri taatan seenatti subscribe godhaa, share like gochuu hin dagatinaan isiniin jedhaa. Bugurii immoo miti isaan lamaan sana malee bugurii miti eewutu jala gugurraacha avokaadoo jechuudha.